Kan hin dubbadhu jaalalaaf hinaaffaarraan kan ka'edha. Yerootti Waaqayyoo dhufee Waaqarraa gabbu'ee yerootti Waaqayyoo waldaa keenya keessatti dinqii gurguddaa hojjetudha. Yerootti Waaqayyoo biyya keenya keessatti dinqii guddaa hojjetudha. Araara ta'eef mee galateeffadhaa. Yesuus haa galateeffamu. Haalleluuyaa. 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 Yesuus bara baraan haa galateeffamu. Inni kun Waaqayyoof ulfinadha. Diinaaf immoo boquusaatu gad ilaale. Yaadaniin akkas jette yeroo faarfattu. Gad jedhe mataan diina koo jetti. Mataa diina keenyaatu gadi jedhe. Yesuus bara baraan haa galateeffamu. Araara ta'e kana Waaqayyootu godhe. Araarri namni ittiin tolle tokko diiyaabiloosidha. Namni biraan jiru. Araarri kan hin gammachiisneen araarichi as dabe achi kan jedhu diiyaabiloos duwwaa. Araarsaan immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Galanni isaaf haa ta'u. Isatu kana hojjete. Teessoon Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin jajanna Waaqa keenya. Bara akkasii keessa nu jiraachisuusaaf maaloon galateeffanna. Haalleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Hawwaniiru abbootiin keenya isa kana arguudhaaf. Hawwaniiru haadhotiin keenya isa kana arguudhaaf. Etu hawwanii darban hin argine. Nu garuu carraa kana arganne Yesuus bara baraan haa galateeffamu. Araarri nu ilaallata barumsicha keessas jira. Araarri ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Namni araara didu nama Kiristoosiin dideedha. Namni Kiristoos hin dide immoo egaa maal jennare. Mata dureen ani irratti dubbachuu barbaade. Mata durichi Gelgelaa jedha. Gelgelaa mata dureensaa Jal-Bultii Raawwii Kakuu. Gelgelaa yeroo jennu waa'ee nanna qabachuu, waa'ee ceephoon nurraa garagalu, waa'ee arrabsoon nurraa ka'uuti kan yaannu. Asitti garuu ceephoon sirraa ka'uu nanna qabadhu yootiin jedhan dhalli namaan gammadu. Jal-Bultii Raawwii Kakuuti. Waaqayyo nanna qabadhu kan jedhu dinqiitti nama baasuuf jedheeti. Eebbatti nama baasuuf jedheeti. Badhaadhummaatti nama ceesisuuf jedheeti. Ulfinatti seenaa namaa maqaa namaa jijjiiruuf jedheeti. Isa kana saba keenyaanis qabee saba Israa'eliinis qabee isinitti dubbadha. Kakuu Kana'aaniin aalu isa Waaqayyoo Abrahaamiif seera uumamaa 15 irratti itti dubbate in yaadattu. Abrahaam yeroo rafe sana akkatti Waaqayyoo dhufe kakuutti dubbate sabni kee waggaa 400 biyya ormaa deemanii garboota ta'uu jedhee akkamitti deebisee garuu akka dhaalchisu akkatti dubbate in yaadattu. Seera uumamaa 15 irraa. Inni suni fast forward goone gara macaafa Iyyaasuutti boqonnaa 5tti yoo dhufne Gelgela iddoo kakuun raawwatamu nutti dubbataa jechuudha. Abrahaamitti seera uumamaa 15dha. Gelgelaan Iyyaasuu 5dha. Yeroo hammamiitu as gidduu jira. Waan isin dhibu walakkaa barkumee yookiin half a millennia. Walakkaa barkumee jechuun waggaa 500. Waaqayyo Abrahaamiif kakuu kan galee boqonnaa 15 irratti eega sun ta'e booda waggootii 500tu lakkaa'ame hamma isaan balbala raawwii kakuu bira qaqqabanitti jechuudha. Waggaan 430 akkuma beennutti biyya Gibxii keessatti waggaan 40 immoo lafa onaa keessa jooranii inni hafe immoo yeroo qubsuma yerootti Iyyaasuun dhaala isaanii ittiin laatudha. Guyyaa tokkoon hin raawwatamne yeroo fudhateera jechuudha. Kakuuf raawwii gidduu qorumsaa fi yeroo qopheeffamu. Qorumsa dhaga'uun jaallannu garuu yeroo qopheeffamutti naa jennu. Isa kanatu jira kakuuf raawwii gidduu. Warri dubbiin kun galeef maal godhu beektu akkasiniif galuun barbaada kanaaf isinitti hima. Warri waa'een Gelgelaa waa'een balbala kakuu bira ga'u waa'een qophaa'uu galuu fi hubachaa abdiif amantiidhaan gara fuulduraatti tarkaanfatu.
warri hin galiiniif garuu abboomamuu didanii karaa tarcaanii lafa onaatti hafu. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti warri kakuu guutuudhaan biyya Gibxii irraa ba'an hundumti isaanii lafa onaatti harcaanii hafan. Nu abaraaru Waaqayyo. Kakuu kan qabdan mee harka keessan ol baasaa. Akkuma dhuunfaattiyyuu kakuun qaba kan jettan. Kakuu keessaniin isin haa ga'u Waaqayyo. Kakuun garuu rafanii mujujanii fajajanii hin raawwatamu. Kakuun raawwatamuu fi Waaqayyoo duwwaatu kakuu raawwata miti. Namnis qooda qaba. Namnis ga'ee qaba jechuudha. Ga'een namaa maalidha? Gelgelaa seenuudha. Ga'een namaa isa kananis nutti dubbachuu barbaada. Ga'een namaa maalidha? Nanna qabachuudha. Arrabsoo ofirraa kaasuu irratti hojjechuudha. Qalbii jijjiirrachuudha. Qophaa'ummaadha. Girgiruudha. Warri rafan waan ta'an beektusin. Durbooliin 5 rafan sun balbalatutti cufame dukkana keessatti hafani. Warri dammaqan garuu misirricha wajjin jireenya bara baraatti galani. Adoochaaf hirriba afuuraa nurraa garagalchuu Waaqayyo. Mee xinnoo waa'ee saba Israa'eliin dhaabeetan asumatti booddeetti deebina. Waa'ee saba Israa'el dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Irraa barannaa akka irraa barannuuf nuu kaa'ame wanta ta'eef macaafa qulqulluudha waan ta'eef hin dubbannaa. Xinnoo of ilaallu. Haa ta'u immoo hin ta'in of ilaallu. Okay, akka sabaatti jalqabna. Akka sabaatti of ilaallu sila akka dhuunfaatti jedhanii saba jedhama. Sabarraa jalqabuun barbaade. Waldaan keenya imala waggaa 27 irra jirti. Deemsa keenya kana keessatti waan baay'een tureera. Ijoolleen keenya xinnoo nutti agarsiisuu yaalaniiru. Anis xinnoon isinitti dubbadha. Yeroon akka biiftuu booleen moggaafamtu waraanni keessaa fi alaa ture. Yeroo hundeen biiftuu boolee raafame ture. Biiftuu boolee in jedhamaa irratti biiftuu booleen cufamtee oolte jechuudha. Asuma keessa. Yeroo aadaaf wangeela jennee harka ol qabannee waltajjii biyyoolessaaf addunyaa irratti immoo ajab biiftuu boolee jedhamne waggaa 27 kana keessa tureera. Yeroo lafti waldaa weerarame mana murtoon ba'ee gadhiisuun nurratti murtaa'e. Hojjetoonniif miseensonni waldaa gatanii dhiisanii ba'an tureera waggaa 27 kana keessa. Yeroo mucaa kaayyoon ka'ee albamii baasee ijoolleen addunyaa isa malee iskiriiniin barbaannu yerootti jedhanii yerootti jajamaa turres tureera waggaa 27 kana keessa. Gaggabaabsaan dubbadha hundumaaf yeroon hin jiru. Yeroo koronaan dhufee balballi waldaa cufaatti taa'ee tureera. Waqtiin gosti hedduun season inni jedhamu wal furaa iddoo ammaa kana geenye. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Iddootti nuyi geenye kuni maqaansaa amma iddoo nuyi geenye kun Gelgela jedhama. Gelgela balbala Jal-Bultii Raawwii Kakuu jaarraa walakkaa ijoolleen sila agarsiisaa akka turan mammaan mana hidhaa keessa yeroo lixxee guyyaa 21ffaa irratti mana dukkanaa keessatti iddoo reebamtee madaadhaan aadaa ciistu abjuudhaan itti mul'ateeti waldaan nuyi har'a keessa jirru biiftuu booleen akka dhaabbattu kakuu galeef jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waldaa akkasii keessa jirra. Waldaa abaluun dhaabe keessa jirreetuun ta'in waldaa dhiiga Kiristoosii gadi dhiigitti coccobe lubbuun itti ba'e. Namni gidiraatti argee Waaqayyoo Waaqarraa mul'atee gatiin keelaa waldaatu dhaabbata jedheetti dubbate keessaa naaf isiniin kaa'e. Iddoo yaraan jirru yeroo ejjennu eeggachaa ejjechuutu gaariidha. Yeroo dubbannus of eeggachaa seenaa beekaa hojii Waaqayyoo hubachaa dubbachuun gaariidha. Raawwii kakuu mana hidhaa dukkanaa Gelgela. Laftitti kakuu wajjin walitti ba'an Gelgela. Warra Israa'eliin qabee booddee isinitti dubbadha. Gelgelaan namaa dhukkubuyyuu malee nanna qabaa ta'uyyuu malee abbaan kakuuf kakuun iddootti walitti ba'anidha. Galanni isaaf haa ta'u.
gatii warra baasan Museen fa halkanii hankaakanii warra carraan ga'een tola isaatiin itti ba'an. Yaadame biyya kakuu ga'uudhaaf eenyu akka Musee kan joore, kan beela'e, ba'aa kan baate, arrabsoo kan danda'e, ulfina gurguddaa biyya Gibxii dhiisee sabaa garatti adeemuun beennee wajjin joore. Isaan faayetuun argin warri Waaqayyoo barbaade toluma gatii tokko tuutti hin baasiin iddootti itti kakuutti ba'an. Yarichi Gelgelaa keessa buufanne yeroo jirru garummoo yeroo dhaqna qabaa baha Oromiyaatti kittaanamuu jedhu kittaanuu jedhu Iyyaasuu 5 bira geenyeerra nu jechuudha. Halleluuyaa. Etuu seera uumamaa 15 jirra ta'e waggaa 500 eeguun nurra ture. Iyyaasuu 5 geenyeerra. Yeroo maali? Yeroo kakuun itti raawwatamu. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Waldaan amma akkasitti ijaaramte jedhanii ijoolleen dhiyeessan dukkana sana keessa madaa gidduutti iddoo ajaa'aa cincaa iddoo namni firri namaan qaqqabne gidduutti ilmi Waaqayyoo mul'ate. Seenaan kee kanaan hin dhumu hin baataa waldaanaadhaaf daddoo jedhe. Kakuu sana warra nyaatan taane anaaf isin. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Maalirraa nanna haa qabannu ree? Qophii kakuu keenyatti galuudhaaf maaltu nurraa ka'utu saaftaa? Maaliifis immoo nanna qabanna? Nanna qabachuun abboommiidha. Kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis. Kakuu moofaa keessatti bifa lamaan kaa'ameera seera keessa deebii keessatti Museen yeroo dubbatu isa nannaas kakuudha Abrahaamii wajjin kakuu gale Waaqayyo nanna qabadhaa garuu yaada garaa keessanis nanna qabaa jedha Museen. Kakuu haaraa keessatti immoo isa fooniituun ta'in isa afuuraa dubbataa jechuudha. Abboommiidha nanna qabachuun qulqullaa'uun filmaata miti dirqama jaalalaati. Fooniif hafuuratti yerootti qulqulloofnuudha amma jechuudha. Nanna qabachuun abboommiidha. Ermiyaas raajichi boqonnaa 4:4 irratti akkas jedhe. Isin yaa namoota Yihuudaa, isinis yaa warra Yerusaalem keessa jirtanii, ana Waaqayyoo keessaniif addaan of baasaa. Nanna qabachuun Waaqayyoof adda ba'uudha. Warra waan hamaa hojjetan dhagna qabadhaa. Warri waan hamaa hojjetan dhagna qabadhaa. Qola yaada garaa keessan haguugu ofirraa kutaa. Kanaachi dheekkamsi koo akka abiddaa boba'ee sin fixa. Namni isa dhaamsuu danda'u immoo hin jiru. Ermiyaas 4:4. Dhagna qabachuu diduun amala cubbuurraa adda ba'uu diduudha. Badiisaaf du'atti immoo nama geessa. Waaqayyo Iyyaasuudhaan ceephoo isinirraa garagalcheera jedhe. Nurraa garagalchu Waaqayyo ceephoo. Ameen. Ceephoo jechuun nu gala mitiire arrabsoo jedha hiika biraatiin immoo Waaqayyo yeroo arrabsoo waan namni ittiin hamatamu, waan namni ittiin arrabsamu, waan namni ittiin ceephaamu jechuudha. Haa ta'u akka saba Oromootti nuyi Oromoodha mitiire miti akka saba Oromootti mee ceephoo tokkoffaan isinitti hima. Isa egaa ceephoo abbaatoof ceephaa miti. Inni taanaan baay'ee gaariidha. Abbaan of ceephaanaan gaariidha. Isa namoonni nu ceephaaniin isinitti hima. Isa hamaa isinitti himu. Magaalaa kana keessatti mana barumsaa Makaana Yesuus keessatti barannaa tokkoffaa lammaffaa ijoolleen maqaa ittiin nu waaman qabu turani. Ittiin nu ceephaa'u turani. Eenyummaa keenya amma jibbinutti nu geessisu turani. Mana barumsaa akka ijoolleen keenya ijoollee kaayyoon gagammadaa deemanii miti. Sunday schoolii sin jibbina, barumsa sin jibbina. Doondumaatti sababii Oromummaatiif ceephaamutu ture wanta ta'eef. Maqaan keenya Oromoo, afaan keenya Oromoo waan ta'eef obboloota koo wajjin baay'ee rakkanna turre. Dhagaanuu nutti guurama ture karaarra mana barumsaa. Manni keenya 6 kiiloodha, manni barumsaa 5 kiiloodha. Kana gidduu yeroo deemnu dhagaadhaan warri nutti furursan maqaa isa jedhamu sana jedhanii warri nu arrabsan ijoollummaa akkasiitiin guddanne jechuudha.
Yesus Kristos tu birmaduu nu baasee nagaa nu godhe. Galanni isaaf haa ta'u. Waan namni jedhuun isinitti hima. Namni biyya Jarmanii tokko bara 1990tti qorannoo tokko geggeessee waggaama 30 way dura jechuudha 32 dura qorannoo hojjeteeti saba Oromoo irratti biyya Kanaadaa keessatti dhiyeesse. Akkas jedhe namichichi. Ceephoo Oromoo. Oromoon gargar hiramuun wal qooduun bu'uura seenaa isaanii keessa jira waan ta'eef jedhe. Jaarraatti darbaa as ga'e waan ta'eef irraa qulqullaa'anii tokkummaatti dhufuun baay'ee rakkisaadha jedhe namichichi riisarchii isaa keessatti. Maalidha ceephoon saba Oromoo? Namni lama waliin danda'u. Walii galuun hin jiru. Gonkumaa xinnoo booddee isinitti himaa dabalee. Ceephoo lammaffaa ammas nama biyya Jarmanii kan biraatu immoo hojjete. Jarmaniin kun maal qabu laata Oromoo irra? Akkas jedhe. Inni immoo maal qayyabate beektu? Seenaa waldaa makaana Yesus Itoophiyaa fi adeemsa hojii isheetii qo'ate yookiin riisarchii geggeesse. Booda akkas jedhenne. Sinodosii dhihaa fudhate. Gaamma sinodosii dhihaa waan jedhamu dhaloonni ammaan beeku waan ta'eef beekamuu hin danda'amu. Sinodosiin dhihaa sinodosii isa guddaa jedhamu hojiin gurguddaa keessatti hojjetame egaa Wallaggaa keessatti jechuudha. Namichichi yeroo qo'annoo kana hojjetu sinodosiiuma guddaa tokkotu bakka 4tti gargar hirame. Ammallee 44 ta'uun oolu. Yeroo inni qo'annoo hojjetetti jechuudha. Isa booda namichi Jarmanii kun riisarcheetu hojjetu hin yaala. Tokko yoo taatan isiniif wayyaamii jedha warra sinodosiin luboota kana walitti qabee tokko yoo taatan wayyaa'edha. Gonkumaa hin dandeenye. Tasuma hin dandeenye. Isa booddee akkas jedhe namichichi. Sinodosii tokko jala tokkummaan buluu kan hin dandeenye jedhe. Oromoon akkamitti Oromiyaa walaba taateen dhaaba jedhee falmaa jira. Sinodosii tokko jalatti hiriiruu kan hin dandeenye. Oromiyaa walaba taate bilisa taateen dhaaba jedhee akkamitti yaaduu danda'a. Inni kunis maal bira ga'e Oromoon tokko ta'uu hin danda'u. Ceephoo saba keenya irra jiruudha jechuudha. Dhuguma immoo muuxannooma keenya keessatti Oromoon argannaan akka godinaatti, dhabnaan akka aanaatti, akka lagaatti, akka gandaatti, akka halluu carqiitti yoo dhabame waan irratti ol lolan. Diimaa magariisa, diimaa gurraacha. Miti halluun carqii diimaa gurraacha adii tokko immoo moggaan lameen diimtuudha mitiire magariisaan gidduu. Oromooni yoo godinni isaa tokko ta'ee, aanaan isaa tokko ta'ee, gandi isaa tokko ta'ee, gandatti aanee maaltu jira? Innis tokko ta'ee carqii irratti ol lola. Inni kun carqii diimaaf magariisa qabata, inni kun immoo gurraachaaf diimaa qabata, wal nyaata isa booddee. Inni kun carqii isa kan akkas godha, inni kun carqii. Waan irratti wal hiruun dhabu Oromoon. Dhiifama naa godha akka ammee baatti wal hiraa Oromoon. Gaddisiisaadha, gelgelaadha, ceephoo irraa ofirraa darbannee buusnudha. Ameen. Nurraa kaasu Waaqayyo. Maraatummaa mitiiree kun. Godinni kee achi godinni kee achi Shawaa bahaati as Wallagga dhiyaati jedhanii wal nyaachuun abaarsamoo abaarsa miti. Nurraa garagalu ka. Hin barbaaddaniisi. Moo wal fixuu barbaaddu. Moo dhugaa dhaga'uutu sin quuqaa jira. Dunuunfannee sigaa guchiin maal gootu beektu? Waa'ee guchii macaafi qulqulluu dhiyeenyas baay'ee dubbachaa jirra. Macaafa Iyyoob keessatti Waaqayyo dubbata. Isheen hubannaan qabdu hanqaaquun ishee gati jabeessadha. Fiigicha iyyuu hin dandeessi waan baay'ee gootee jedhee booda hanqaaquu ishee achumatti buuse hamma handaanqoo yaaddu guchiiniidha. Handaanqoon hanqaaquu buusnaan hammattee wucii keessaa yaasti. Aadde guchiin garuu achuma isa booddee guluftee badde isheen. Yoo bineensi tokko dhufeerra ejjeteeti buruqsaa'edha. Waaqayyoomatu isa kana dubbata. Guchiin amalli ishee kan biraasa kana macaafa qulqulluu keessaa miti.
kan ari'atuun yoo jiraate maal gooti beektu mataa ishee cirreecha keessa awwaalti. Sammuu man kanninee fi qalbii ofiitti hin uumamne qalbiin mataa ishee cirreecha keessa awwaaltee dhokattee gaa. Ishee waan hin argineef addunyaan guutuun argaa hin jiru. Akka guchii hin taanu. Rakkoo saba keenya, rakkoo dhuunfaa keenya himanneeti fayyina. Namni cubbuu isaa himatu maal ta'a? Fayyaniiqa. Hiniiqa. Kanaaf himachuutu gaariidha. Yeroo nutti himamu bokoknee yoo teenye nun fayyinu, nun gargaaru. Dhugaa dhokachuu hin dandeenyu akka guchii ta'uun nurra hin jiru. Fudhachuutu nurra jira. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Hubannaa fi ogummaa nuuf haa laatu. Magiin akkas jedhe yeroo faarfatu numa na dhibaanaan faarfannaan isaa dhugaa. Waaqayyoo isaa gargaaru. Maal wal darbaan kunii jedhe badaan dhaga'amu faarfannaan kun maaliif sirrii namaa namatti hima waan ta'eef jechuun namni immoo akkasiin jaallatu. Si yaadadha mucaa koo waan akkas yeroo jedhame malee. Maal wal darbaan kunii dhaga'ame iddooma sabni keenya jiru halkan guyyaatti fudhatee guyyaa halkan ceephoo gurguddaa qaba sabni kun. Isamee maaltu boqqolloon ganna dhufa miti natti maagaa baay'een beeku waan ta'eef. Baaduun immoo arfaasa gargar mitiire. Kanaaf Waaqayyoo warra duraanu goonaanii akka sabaatti warra duraa taane irramoon taane isinittiin hima. Amma intarneetii sarchii yoo gootan modern educationiin eessatti jalqabe yoo jedhame eessatti jalqabe jedha. Injadu keessi koolaaleen dadhabe. Injadu maal jedha beektu Daagmaawii Minilik School jedha. 4 kiiloo siniin jedha. Intarneetiin ragaan dookumentii garuu modern educationiin Boojjii keessatti jalqabe. Documented sirriitti kan jiru. Egaa dadhaboo waan taaneef akka sabaatti Googlein akka sirreessuun goone kaanuyi. Googlein akka seenaa sirreessu akka sabaatti nuti irratti hojjete gochuun nurra ture jechuudha. Modern education yookiin mana barumsaa inni nu jennu Boojjii keessa dhaabbate. Indursina moo indursinu? Wangeelli amma as Finfinnee keessa GTF waldootaa wajjin baay'ee hojjeta. Leegasii guddinaatumsaati wanta ta'eef. Kaawunsilii yoo deemtan 2,000 waldaan Finfinnee keessa. Buraayyuu yoo deemtan waldaan 288 afaan Oromoo etuu iddoo biraan dabalatiin. Waldoonni kun hundumtuu etuun jiraatiin wangeelli waldaan kiristaanaa eessatti jalqabamte. Warra duraati moo warra duraa miti? Wal darbaan ta'eera moo hin taanere? Wallagga keessa maaltu jira? Waaqayyoon nu haa gargaaru. Dheengadda warri Boojjii dhufanii adaraa maaloo mana barumsaa ijoolleen keenya dhabannu ija. Manni barumsaa jalqabaachumatti jalqabeem. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Waaqayyoon irra duraanu goonaan abboomamuu diduudhaan mataa ta'uu didnee eegee taane. Kakuu nuyi qabnu garuu maalidha? Mataa malee qabnaam. Warra jalqaba wangeela simateedhaam. Warra jalqaba ergamoota wangeelaa akka ijoolleen nutti agarsiisan Onisimoos Nasiib karaa Gondar dhufe hin didame, karaa Shawaa dhufe hin didame, karaa Somaaleen dhufe hin didame. Shanaffaa irratti karaa Wallaggaa yeroo dhufu simatame. Geggeessitoonni bara sana turan simataniini. Seenaan kana nutti himaan. Kan waldaan har'a iddoo kolfaa taate jechuudha. Achi keessa baay'ee linnu beenna wanta ta'eef. Iddoo ga'isaa waaqa abbootii keenyaa sabummaa jedhamee waaqeffannaa irreeffannaa luboonni wayyaa uffatanii lagatti ba'anii kan irreeffatan suuraa wajjin maxxanfatanii jira hundumti keenya iyyuu argineerra. Maal wal darbaan kun? Yaricheerootti irreeffachaa deemnuudhaan irreechaa jennee lagatta deemnee dukkana ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannifamee keessaa nu baasetti yerootti deebinuudha. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Gelgelaadha. Ceephoo ofirraa buusna. Ceephoo ofirraa kunnee ganna akka sabaatti. Kadhachuun nurra jira saba keenyaaf. Ofii keenyaaf of ilaaluun nurra jira. Haasaatu jiraas. Irreechaan aadaa keenya luboonni keenya ba'anii irreechaan qulqulluudha.
warri kana jettanii lallabdan afaan keessan qabaabara jedhan keessatti wangeelli kun nu bira ga'uudhaaf namoota tufoon isaanii ciccirame dhiiga Kiristoostu dhangala'e dhiiga garboota isaatu dhangala'e salphaatti hin taane sanuu teenyeettiin beekamtii argachuudhaaf isattiin nuyi poost goonu miti. Akka sabaatti ceephoo guddaan nurra jira. Gelgelaadha. Ceephoo ofirraa buusna. Ceephoo saba keenya irraa buusna. Haa kadhannu saba keenyatti haa dubbannu. Haa dammaqnus. Yerootti teenyu miti. Yerootti wal jajjabeessinu miti. Yerootti of ilaalluudha. Waldaa biiftuu booleedhaaf Waaqayyoo carraa gelgelaa laateera. Carraa nan dhaqabachuu. Carraa cubbuu wajjin gargar ba'uu. Carraa Waaqaaf nama gidduu saba keenya gidduu dhaabbannee qalbii jijjiirrannee saba keenyaaf Waaqayyoon yerootti walitti araarsinutu nuuf baname jechuudha. Jireenyarraa du'a filanne nuyi. Kanaaf baay'een harcaanii dhumanii. Qaroominirra saba doofummaa filateedha nuyi. Of ilaala Waaqayyoo ija keenya nuuf haa banu. Qaroominni kunoo teennaan lakkii doofummaan filadhe saba jenneedha. Ibsanii fixuuf yeroon hin jiru malee. Eebbarra daandii abaarsaa warra filanneedha. Argitanii eebbaaf abaarsi filannoodha. Inni eebba filatu eebba fudhata, inni abaarsa fudhatu eebba abaarsa. Waaqayyo akkasitti kaa'e. Gaarota lama Waaqayyo Museetti kan dubbate. Ebaalii fi Geraaziim kan jedhaman gaarota lama jechuudha. Akkasittiin jedhe. Museen saba Israa'el jedhe akka nama har'a isinitti dubbadhu. Saba Israa'el filadhaa jedhe. Yaa Israa'el yoo barbaaddan eebba fudhadhaa eebba Waaqayyo abboomamaati. Yoo jibbitan immoo didaati abaarsatti galaa jedheen. Kana har'as Waaqayyo saba Oromoodhaan biyya keenyaan kan jedhu kunooti eebbi kunooti abaarsi. Abboomamanii eebba fudhachuun qooda keenyadha. Dinnee immoo abaaramuun filannoo keenya ta'uu danda'a. Waaqayyo nu abaraaru. Akkas jedha. Ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa eessaa dubbisaa jirtu yoo jettan seera keessa deebii 30:19 dubbisaa jira. Ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'e Waaqaaf lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasa. Kanaaf isin ijoolleen keessanis akka jiraattaniif jireenya fo'adhaa. Waaqayyoo gooftaa keessan jaalladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Isattis maxxanaa. Inni jireenya keessa waan ta'eef biyya inni abbootii keessaniif kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraa isiniif kenna. Maal yoo gootan eebba yoo filattan. Akka sabaatti ceephoo fi arrabsoon nurra jiru ol guddachaa yeroo deeme kana keessatti akka sabaatti ceephoon nurra jiru gabaabaatti isa kana fakkaata dabalata. Akkanii amma isinitti dubbadhetti gara dhuunfaatti adeemnu. Isa sabaa hubanneerra nana mana eegamma dhageenye booda saba keenyaaf hin kadhanna. Kadhanna moo hin kadhannu? Waldaa kiristaanaafoo warra duraa duwwaa kadhata? Meen kadhanna warri jettan fuula Waaqayyoo duratti harka keessan. Nan kadhadha saba koof abaarsi kun nurraa garagalu ceephoon kun nurraa ka'u kan jettan. Waaqayyoo sinaa gargaaru galatooma. Dhuunfaa keenyatti adeebinu. Amma baay'ee kan nu ilaallatu isa kanadha. Waa'ee sabaa ayyaannoo isiniif laatame hin kadhattu kanaachi yeroo bira qaqqabdu. Waa'een dhuunfaa garuu filannoo miti. Waa'ee dhuunfaan xinnoo isinitti kakaasuu barbaada. Inni amma gaaffileen qophaa'anii isinitti raabsamanis waa'ee sabaa isin hin gaafatan. Waa'ee dhuunfaa isin gaafatu. Dhuunfaa keenyatti hariiroo nuyi Waaqayyo wajjin qabnu. Dhuunfaa keenyatti arrabsoon yookiin ceephoon nurra jiru maal fakkaata? Mee waa'ee jireenya keessanii yaada. Maalidha? Maaluma nuun jedhu namoonni? Waama qabata wayii qabatanii mee isheen akkasidhaami, inni akkasidhaami kan ittiin jedhamnu maalidha?
dhiyeenya kana akkuma sila isinitti hime baay'ee of ilaalaa turre waldaa keenya keessatti. Waaqayyo haa galateeffamu inni carraa kana nuu laate. Baay'ee kan nuti ilaalle maalidha? Wal jibbuu, walitti fakkeessuu, haaloo walirratti qabachuu, waliin ooduu, wal hamachuu, wal hammeessuu. Kanarratti muraasni keenya waldaama kana keessa walitti boonyee waggaa 20 waggaa 15 dhiifama wal gaafannee araara buusneerra. Haalleluuyaa, galateeffadha. Inni kun 7 lama dura ta'e qeesi, 7 lama dura waan biiftuu boolee keessatti ta'u biyya irratti ta'a. Seenaa biiftuu boolee tarii egzibiishinii kanaan amma tokkoon barra ta'a. Waan asitti nuyi goonutu biyya irratti ta'a. Kakuudha kunis waldaa kanaaf. Asitti tajaajiltoonni araara jennee namoonni araara yeroo buusnu biyya irrattis araarri ta'e. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Araara kana eenyutu takaalee qabe yoo jettan nuumadha. Araara nuuf haa godhu, nu godheera, galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf akka dhuunfaatti maal goonu laata? Of haa ilaallu, ofirraa jalqabnu, maatii keenyatti, waldaa keenyatti, bakka jirru hundumaatti araara kana shaakaluutu nurra jiraata. Garuu shaakalli hamaan nurraa cituu qabu kun haalooma qabachuu, hameema duwwaa, jibbuma duwwaadha. Hariiroo nuti Waaqayyoo waliin qabnu dhuunfaa keenyatti maal fakkaata? Qabnaa yoo hariiroo Waaqayyoo wajjin bakka itti wal beennu qabna. Qoomii fudhannee naasofnaa Waaqayyoo wajjin. Maal barbaadda jenneen gaafannaa? Maal sii dhiyeessutti hin jennaa? Attamitti yoon ta'een si gammachiisa ittiin jennaa Waaqayyoon. Qabnaa haasaa Waaqayyoo wajjin. Qabnaa michummaa Waaqayyoo wajjin. Museen akkasittiin jedheem. Isatti maxxanaa jedhe. Isa jaalladhaa jedhe. Mitiiree macaaffaa sirra hin jiru garuu macaaffaa faarfannaa 91tu anatti maxxaneera oo maalan godha? Na jaallateera oo anatti maxxaneera oo isan oolcha ulfinaanin ol isa qaban jedhuure. Qabnaa Waaqayyo akkas jedhee dhugaa nuu ba'uu danda'a. Anatti maxxaneera, ana jaallateera. Isa sin jaalladhaa Yesuus miti. Nan jaalladhaani miti. Jireenyadha. Isa jaallachuun namni na jaallatu yoo jiraate naaf abboomama jedhe Yesuus. Abboomamaa jirraa. Dhimma maatii irratti attamidha nuyi. Hariiroo Waaqayyoo eega finnee qabaa ijoollee keenya irratti akkamidha nuyi. Ijoollee keenya maalitti guddisaa jirra? Ijoollee keenya Waaqayyoof akka ta'aniif karaa isaan irra deemuun isaaniif ta'utti agarsiisaa jirra. Kan Kiristoos jennee dabarsinee laanneerraa moo biyya lafaatti isaan muudaa jirra? Biyya lafaaf isaan qaraa jirra. Baay'een keenya isa kana gochaa jirra. Olloota keenya wajjin attamidha. Gaa'elatuun hin jedhiin hin darbe. Gaa'elli keenya maal fakkaata? Olloota keenya wajjin attamidha. Mana barumsaa keessatti warri barachaa jirru. Iddoo hojii keenyatti namoonni waa'ee keenya maal jedhu? Hoggantoonni keenya akkamitti nu ilaalu? Ifti keenya ifti kee haa ifuudha. Luqqisiin nuuf kaa'ame kan luqqisii dureen waldaa keenya ifti kee haa ifu isa jedhudha. Ifti keenya ifaa jira moo gaaddidduu dukkanaatu nu duukaa iddooliin dheelixee ba'aa jira? Nama tokkoon beektani abbaan sun yeroo dhufume nagaa bu'a. Nagaatu bu'a. Dubartii tokkotu turani. Dubartiin kun abbaa manaa isaanii wajjin rakkoo qabu. Maatii keenya wajjin garuu michuudha. Dubartittiin yeroo hundumaa abbaa waamu. Maaloo kottaa arbaataa sitti nyaannaa jedhu. Qabeenya baay'ee qabu. Booda garuu gaaf tokko natti himan. Akkas jedhan. Guddinaan yeroo dhufu nagaa qabna nuyi jedhan mana keessa. Inni yeroo dhufu nagaa qabnaa jedhani. Gaafanni du'uunsaa baramee lafeensaa ba'ee waggaa 13 booda awwaalamuuf jedhee garmalee boo'ani jaartiin. Wayyoo mana koo wayyoo gaa'ela koo jedhan. Maaliif yeroonni mana keenya dhufu hundumaa nagaa dhufaa jedhan.
Kolfatu dhufa gammachuu dhufa jedhan. Yeroo kaan garuu nuyi nagaa hin qabnu jedhan. Maal baannee deemna gara deemnutti nuyi? Nagaa Kiristoosiin baannee deemna moo gadda baannee deemna? Nama walitti naqnee deebina moo maal fakkaata walga'iin keenya? Waldaa keessa jirru keessa jaalala moo jibbatu nu hordofa? Hawaasa keessa jiraannuu fi mootummaa ilaalchisee dhuguma akka raajicha Daani'el Waaqayyoon galateeffachiisna moo waan nun galchine keessa daakaa oollee bulla? Inni of ilaalla. Waan nun galchine keessa Waaqayyoon waa gargaaru. Gelgelaan iddootti nuyi arrabsoo akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaatti, akka sabaatti harkisnee of duukaa adeemsisaa turreerraa dhagna qabachuudhaan yerootti iddootti nuyi adda baanudha. Gelgelaan nuuf haa ta'u. Ameen. Gelgelaan naaf haa ta'u jedhame. Ammas dabalaa gelgelaan naaf haa ta'u jedha. Ameen. Gelgelaani iddootti qarri dubbii Waaqayyoo inni gamlamee ta'e sun amaloota hamoonurraa ciruudha. Nama dhukkuba garuu gaariidha, qorichadha. Yoo nurraan citu ta'e lafa onaa addunyaa keessatuma joorru harcaanee dhumna. Yoo tole jennee abboomamnee nanna qabanne garuu eebba macaafa qulqulluu keessatti barreeffame hundumaatu jireenya keenya irratti raawwata. Maal inni eebbisuun? Isa lafarraas isa waaqarraasidha. Seera keessa deebii 28 amma 15 Isaayyaas 1:19 yoo dubbisne yeroo ammamii akkan qabu hin beeku. Natti himaa waraqatas naa kaa'uu dandeessu yookiin natti agarsiisuu dandeessu. Waa'een keenya itti fufumoo sa'aatiin yeroo hin jira haa ta'u. Waa'een keenya yeroof asitti dhaabnee saba Israa'el irraa xiqqoo haa barannu. Silas isinitti himeen ture waa'ee saba Israa'el jalqabeen itti deebinan isiniin jedhe. Israa'elootaaf Gelgelaan maal jechuu ture? Maaltu na dhibee waa'ee Israa'el baradhaan jedhina. Waaqayyootu Israa'el irraa baradhaan nuun jedhe. Kitaaba keenyadha irraa baranna. Balbala biyya kakuu jooruu waggaa 40 booda iddoo isaan qaqqabanidha. Jireenya lafa onaa isaanii hundumti keenya iyyuu beenna. Gelgelaan kun iddootti isaan jedhanii aara galfatanii buufatanidha. Warra fiigicha maaraatoonii eegalan keessa harki caalaan biraa harcaanii maaraatoonicha eessatti jalqabe? Gibxiitti jalqabe. Hundumtuu maaliif akka maaraatoon jedhe booddee isinitti hima. Baay'een biraa harcaanii dhumanii warra sarara sadhumaa bitintiraa dafqaa bututaa du'aan isaanii funyucha dhiifame sana ribaanii isa jedhan mo'ichaa bira warra ga'anii gaggabanii lafa dha'anidha. Kanadha Gelgelaan. Wanta abdatame guddaa. Fiigichi maaraatoonii kiiloomeetirii meeqa akka ta'e beenna miti? Ispoortii na caalaa beektu. Kiiloomeetirii 42dha. Inni kun garuu isa waggaa 40ti. 40 keessa jira lamaanuu garuu inni kun kiiloomeetirii 42. Kun immoo 40dha. Gelgelaan Israa'eliif xumura gabrummaa jechuudha. Maala jechuu akka ta'e isinitti daddafeen isinitti hima. Na dhaggeeffadhaa maaloo. Saba biraas fakkeenya godhee nan fida. Xumura gabroomuu, xumura gabrummaa jechuudha. Gabrummaan kuni saba Israa'el keessatti maal akka fakkaatu yeroo darbe dubbadheera. Amma immoo akka biraattiin isinitti hima. Garbummaan maal nama godha beektu? Nama guutuu ta'urraa nama hir'uu nama godha. Akkamitti akka ta'e isinitti hima. Gabrummaarraa bilisa ba'uun Gelgelaarra ga'uun bittaa Gibxiirraa raawwatanii bilisa ta'anii biyya ofii ga'uu jechuun nama hir'uurraa gara nama guutuutti ce'uu jechuudha. Jiraayi waan akkasii. Waaqayyo nama hundumaa qixxee uume mitiire? Nama hir'uuf guutuu kan jedhamu jiraayi eeyyee. Seenaa keessa jira. Waaqayyo akka sanatti hin uumne yoo ta'es. Biyya Ameerikaa fakkeenyaaf fudhanna. Ameerikaa keessaa gabrummaan waggaa 400 ture. Slavery inni jedhani jechuudha.
gurraacha Ameerikaanii yeroo lakkaa'amanii asaanigaa garba ta'anii Afrikaa irraa fuudhamanii achi adeemanii lakkoobsi dhimma taaksiidhaaf gibiraaf hin lakkaa'ama. Yeroo lakkaa'aman sadaffaa shanii kan jedhamutu jira. Sadaffaa shanii kan jedhamutu jira. Sadaffaa shan jechuun maal jechuudha? Adiin tokko yeroo dhufu adiin tokko tokkodha. Gurraachi tokko garuu yoo dhufe tokko miti. Deemii barbaadii fidi nama jedhama. Shan ta'anii dhufu lakkaa'amuuf yeroo dhufan gurraacha Ameerikaanii. Shantu meeqa ta'u beektu? Nama sadii jedhamu. Shantu sadii jedhama. Ilaa dubbisaa booddee deemaati. Akkasitti lakkaa'amu malee hin lakkaa'aman. Akkasitti ilaalamu. Takkaa namni gurraachi guutuudha jedhamee lakkaa'amu. Seera taa'anii tumani konstituushinii warri Ameerikaa. Kanaaf adiin tokko namni tokko tokkodha. Gurraachi garuu shantu sadii ta'aadha. Ameerikaa ishee biyyatti maraannu kana seenaa ishee keessa hidda dhiiga ishee keessa isa kanatu jira. Gurraacha Ameerikaanii filannoof yeroo dhiyaatan namni tokko sagalee tokko qabaachuu hin danda'u. Eega filannoo immoo eeyyamaniifi. Filannoo immoo eeyyaman itti fayyadamu wanta ta'eef. Nama shan ta'anii deemaniiti sagalee sadii laatu jechuudha. Rakkisaadha. Namni tokko qobaasaa waa murteessuu hin danda'u. Gabroomuun gurraacha Afrikaa biyya Ameerikaa keessatti waggaa 400 adeemsifame. Hammuma sabni Israa'el Gibxitti gabroomfame. 430 tureen isiniin jedhee 30 yeroo Yoosef turedha. Gabrummaan turre 400. Tokkuma kan jara lamaanii akkamitti akka ta'e hin beeku. Gurraachi qoodamuun yookiin segregation amma gaa slavery keessatti yookiin gabrummaa keessatti. Autobuusii keessatti duuba taa'uun dirqama isaanii ture. Gurraachi fuulduran taa'u. Mucaan adiin tokko immoo autobuusii keessa yoo seene maanguddoon gurraachi tokko mucaa adii sana jala ka'ee dhaabbatee teessisuu turre jira. Kun dirqama ture. Burqaan bishaanii qoodamaa ture. Hammam gurraachi tokko yoo dheebote burqaa bishaanii adii isa jedhurraa dhuguu hin danda'u ture. Mana barumsaa adii keessa ijoolleen gurraachi lixuu hin danda'an turani. Har'a ijoollee gurraacha Ameerikaanii dhiisaati. Ijoollee omti Oromoo yeroo deeman qixxeema adii ta'anii baratu. Hanga namni Waaqayyoo Pastor Martin Luther King ka'utti hanga bara 1964tti hin danda'amu ture. Kan hundumaa gochuun. Lakkoobsatti galuu dadhabuu, mirga namummaa dhabuu, hir'uutti ilaalamuu fi hir'uutti of ilaaluu. Gelgelaa jechuun iddootti barri hir'uu ta'e bara baraan xumuramee qixxee nama guutuu ta'anii dhaabbatan. Ceephoon hir'ummaa iddootti Israa'elootarraa itti irraa garagalee ture. Qarri sun haa qophaa'u jedhee Waaqayyoo Iyyaasuu abboomuun namni hundi nanna qabatee madaa'ee sochii dadhabuun dhukkubsachuun haa jiraatu iyyuu malee gelgelaan iddootti hadhaa geebni hadhaan gabrummaa wajjin addatti ba'an ture. Gaariidha gelgelaan. Nama haa dhukkubu iyyuu malee, nama haa rakkisu iyyuu malee, madaa haa ta'u iyyuu malee, deemsa nama dadhabsiisu malee, haa okkolchiisu malee gelgelaan gaariidha. Gelgelaanii warra Israa'elootaaf iddootti mannaa nyaachuun itti xumuramedha. Kunis eebbadha. Mannaa nuu roobsii jettu miti, eebba miti. Eebba miti. Waggaa 40 guutuu etuun hojjetiin nyaatan jarri kun. Etuun hojjetiin hin nyaatiin, kan hin hojjetiin hin nyaatiin jedha macaafni. Hojjechuun eebba Waaqayyoo eebbise keessaa isa jalqabaati. Inni hojjechuu dursu wal horaa baay'adhaa lafa guutaa kun jiraadhaa jechuudha. Jiraatanii hojjetu silaa. Eebbi inni guddaan garuu hojjedhaa jedheen. Miidhagsaa, tottolchaa, mo'aa, bitaa, bulchaa ittiin jedheen Waaqayyo. Kan hundumaa gochuuf maaltu barbaachisa?
bulchuufis, bituufis, miidhagsuufis hojjechuun namarra jira. Hojjechuun eebbadha. Etuun hojjetiin nyaachuun eebba miti. Mannaan roobuun sun gelgelaatti maaltu ta'eef beektu? Isa sanatu xumurame. Waaqayyoo isaaniin seera uumamaa 1:28 irratti argattu. Hojjechuun bifa waaqayyooti. Yeroo hojjennu waaqayyoon fakkaachaa jirra. Yeroo hojii hiiknu immoo yaada seexanaa tajaajilaa jirra. Waaqayyoon nu abaraaru. Yesus Yohannis 5:17 irratti akkas jedhe. Abbaan koo ammarraatti hojjechaa jira jedhe. Anis immoo nan hojjedhaa jedhe. Hojjechuun amala waaqayyoo abbaati. Amala waaqayyoo ilmaati. Amala waaqayyoo hafuura qulqulluuti. Sabni Israa'el hojjechaa hin turre. Ceephootu irra ture. Lafa onaa keessatti hin joorani. Achitti isaan hin qonnes hin aramnes abaarsa kana jala turani. Namni taa'ee nyaachuudhaaf hin uumamne. Phaawulos akkas jedhe. Yommuu simbira turreeyyuu jedha. Phaawulos nama wangeelas lallabuudha, dunkaanas nama hodhu ture. Yommuu simbira turreeyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne, midhaanis hin nyaatiin jennees hin abboomneerra. Lammaffaa Tasalonqee 3:10. Gelgelaan iddootti Israa'eloonni waggaa 40 etuun hojjetiin nyaachaa turan xumurame riqicha qotanii nyaachuutti, makaranii galfachuutti iddootti ce'anidha. Gelgelaan eebbadha. Akkas jedha Iyyaasuu 5:12 irratti. Mannaan borumtaa isaan midhaan biyya sanaa nyaatan dhaabbatee Israa'eloonni waggaa sana keessa midhaan biyyi Kana'aan baasu nyaatan malee deebi'anii mannaa hin argineedha. Ameen. Yeroon hojjennetti nyaatuma wal fakkaatu nyaatan, asitti garuu waan guddaatu ta'eef jechuudha. Irra utaaleen isa xumuraa dubbadheeni cufaa maaliifi yoo natti himan ta'eyyuu sa'aatii waan dhume natti fakkaata. Isa keessaa kuteen dubbadhee fixaasuma dhuma. Waa'ee gelgelaa, waa'ee mirgi deebi'uu waan akkasii tureera. Isarra utaaluun irra jira. Isa xumuraa gelgelaan iddootti hoolicha Faasikaa fagootti ilaalanii waaqeffatanidha. Haleluuyaa. Ameen. Achitti Yesus Kiristoos waan jedhu hin jiru mul'anne mitiire. Hoolichi garuu hoolaan isaan qalanii michichila mana isaaniitti biyya Gibxii keessatti dibanii du'arraattiin oolani. Hoolichi suni Kiristoosiin agarsiisa ture jechuudha. Asitti garuu gelgelaatti yeroo dhufanii Faasikaa kabajatan jechuudha. Faasikaan keenya Kiristoos Yesuusidha jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Gelgelaan iddootti raacitii cubbuu isa nama gabroonfate, cubbuu Gibxii isaan hordoferraa gargar ba'an, shaakala hamaa lafa onaa keessatti baran irraa of qulleessan. Hin yaadattu waan isaan gochaa turan lafa onaa. Waaqolii tolfamaa akka jabbiifaa, dubartoota miidiyaan faa wajjin ejjuu waan baay'ee gochaa turani. Gelgelaatti yeroo adeeman garuu iddootti isaan nanna qabatan. Shaakaloota akkasiirraa yerootti isaan adda ba'an turan. Hoolicha Faasikaasa ta'e Kiristoos wajjin wal arganii ittiin mindaa cubbuu isa ta'e du'atti gargar ba'an. Dhiiga hoolichaatiin irraa oolan. Gelgelaan isa kanadha. Gelgelaan nuti akka waldaa biiftuu booleetti itti dhufne kun iddootti sagalee Waaqayyoo sabillaa qara lama qabu caalu sanaan of ilaallee amala jireenya keenyaa keessatti nu hordofu yerootti ofirraa kunnudha. Yeroon nu dhufe obboloota gelgelaan laman jiru. Gelgelaan kun nu jalaa baanaan dhume. Israa'el gelgelaa lamatti hin deebine. Gelgelaan tokkumadha. Yeroo gelgelaan nu dhufe ittiin ofaa ilaallu. Akka waldaatti ofaa ilaallu. Ceephoo ofirraa kaasnu. Ceephoo maalii? Wal jibbuu, wal ammeessuu, haaloo qabachuu, sobuu, shaakala ejjaa, gosa adda addaa, ijaan, gurraan, afaaniin, qaamaan akkuma teknooloojiin nu baay'isetti akka sanatti albaadhummaa gosa baay'ee. Baruma nuyi keessa jirru kun barri kun maaliitu jedhame
warri bara himan maal jedhu beektu, warri ilmaan isaa koretu nu gidduu jiraatanii maal jedhu beektu, barri kun bara albaadhummaati jedhu. Albaadhummaan nyaataa, albaadhummaa dhugaatii, albaadhummaa barumsaa, albaadhummaa wayyaa, albaadhummaa makiinaa, albaadhummaa rifeensaa, albaadhummaa baratti sanarraa gargar baanuudha. Waaqayyo akkas nuuf haa godhu. Faasikaa keenya isa ta'e hoolicha dhiiga isaa nuuf dhangalaasee wajjin yerootti araaramnuudha waldaa biiftuu boolee keessatti. Maatii gaa'elaaf ijoollee fi alagaa ollaa fi warra mana barnootaa fi bakka hojii wajjin yerootti deemnee tarkaanfii isa jalqabaa fudhannee araara buusnuudha. 99 wajjin araaramnee tokko yoo hambisne hin ta'u. Waaqayyo keenya kun warra nu miidhan diina kee maal godhi jedha, jaalladhu, warra isa si abaaru eebbisi jedha. Obboloota waldaa warra dhiiga Kiristoosii wajjin fudhannu wajjin araara buusuun nurra jira. Ceephoon keenya tokko ija jabina garmaleedha, ija jabina gadhee. Dhiiga gooftaa wal wajjin fudhanna, dhiiga gooftaa wal wajjin kennina, nagaa garuu waliif hin qabnu. Inni kun isa macaafa Ibroota keessatti dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos irra ejjetaniiru isa jedhudha. Hawaasa keessa jiraannu biyyaaf mootummaa wajjin nagaa yerootti buusnudha. Yeroo Waaqayyoo nuuf fide tarii amma malee deebinee carraa akkasii hin argannu jedhee dubbadheera. Gaaffileen nuu qophaa'an warra haala nuu mijeessanidha. Kakuu eebbaa Waaqayyootti biyyatti nu galchuudhaaf, gamoo haaraatti nu galchuudhaaf, adeemsa haaraa nu jalqabsiisuudhaaf nu kakate balbalarra etuu jirras waan ta'eef gala araara Waaqayyoo harka Waaqayyoo nuuf diriire kana ofirran dabarsinu. Waaqayyoo nu gargaara. Sagalee tokko dubbiseen xumura. Tokkoffaa Qorontos 5:7. Sagalee Waaqayyooti ol kaanee dhaabbannee hafuura kadhannaa keessa taanee of ilaalaa dhaggeeffanna. Gorsa nuu laata, qajeelfama nuu laata. Qorontos 5:7 maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Mee kadhannaa keessaa alinnu. Warri dubbisuu barbaadan dubbisa, warri kaan garuu carraadha. Ammatti aansanii lubni yerootti nutti dubbatan ta'a. Amma garuu akkas jedha. Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaatii gataa. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraa hin taatu. Kiristoos hoolaan faasikaa keenyaa aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneen, kana jechuunis jireenya qullaa'aadhaa fi dhugaadhaan ayyaanicha ayyaaneffanna malee raacitii moofaa yookiis raacitii jal'inaa fi hamminaa of keessaa qabaachuudhaan hin ayyaaneffannu. Waaqayyoo humna isaa, ayyaana isaa nuuf haa ergu. Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Nooraa.